qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baate akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darate jaada keenya hawaan naadamna walwalii keenyaaf gaarii haa hojjannu jennee kanas bira dubbannu fi kan argite amma mucaan kun nagaa qabaachuu isaa namoonni beekaa sooshaal miidiyaa kanarraa badeetu ture namni iyyaafate hin jiru ana dabalate har'a duun isaa gaafa dhaga'amu garuu namni walitti dhageessisee keessaa walitti ergee sheer walirratti godhee maal godhee du'a isaa maxxansaara jechuudha. Gama sooshaal miidiyaa kanaatiin dhiyeenya kana dhageetti argatee ture keessattuu tiktaakii irratti hordoftoota ni qaba. Garuu har'a du'ee isaa dhageenye jechuudha. Gana ay oromo rabbi rahmata godhuuf jaame rabbi rahmata godhuuf du'aay godhaafi mucaan boqoteeti jira wallahi rabbi du'aay godhaaf loota kibanin jiru garuu ka sirrifachiisu qacaleen tunu goonni wallahi nasiib rabbi rahmata godhuuf yaa rabbi kan jabrin dheera sibo zaman akkam jirra yaa akhi meta inuma du'aay nu godhaa mata biraatti tiisame yaa rabbi kan wallahi nasiib wallahi anu sodaadde ay daa'im takkanatti xiqqaan gaafa namarraa boqotu argite nama rifachiisu argite namni addunyaan tura kana akka tol nyaata sirraa ummate bara addunyaan tura kana bara raftee achuma kutura bara jarjarti malee subhanallah jira soba anu sodaadhee ibsaati tonu kolfisi hawi emeeqa rabbi sobumaa godhu ansaniifun bar waan takka sirratti hin ya rabbi gooftaako ima wacaa ima taphataa ima haasaa ilmi namaa guyyaa deemuun beeku yaa rabbi keenya tolchiti yaa rabbi ay ramaye alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sabira jirtani waje jirra wallahi video bana dogot Shoden waan qadoonatti fakkaatu zaman oreefu gaafadheetin ture numa badeen agarruma jaammalee dhaamee suutuma wanti jaa inshallah rabbi amullisu natti fakkaatu anas du'e jenne garuu barreeffam tiktok facebook irratti argee rakadhe gaafachuuf hin olbeen yaa anas nutis barni qabna nama du'e du'e Piranki da jemu can kurnutti asbe duai ti yedila sanunda fura sudi wa vera. Wallahi na magari da. Komenti sanjira ka. kullaa jira dhugo Kunis dua da kan makai saati. yoom duutee deebite yoom duutee deebite Tajole de duai de beranis. Ibsa kasin jenne. Ibsa koi. Jole de ko sanunda to daafi mal to sirra fitesa. achi ke naratu chorsi Tamani bera jolle na maundi olla na mara de. achi allah bar duutee deebito amma gaa Jolle na maundi olla na mara de simani benanje. Amma me ati fa malu masirra gota tutto un quufne gana radda haw. Kalma masirra gota. kaddo karee busanitti kaddu akka duutee deebite sitti minamatti maaltu nan kee waan reefa godhatu san Oloramo. Imatti fara sila fulon. Namni dibbi shanu kuna so fulon lo gode ammumaan deebisaaf sila wallahi billahi. maal godha fa maal go Solo kana waan fada sila kun kudan sene qarshi nyaatan jaa. wallahi qarshiin hin jirtu wallahi sitti kajiban wallahi Ya habibi anu kuma kudamee kan jira waan takka khaddaamaati iyya takka irraa noolle. ati gaafa duutu Amma gisee takka takka solli ku sanu namni giftiin afannu. Dooraan sadiin qaba amma giftii kaisa. Amma foto dooraan sadiin qaba wallahi amma. Haya karaddo amma karaddo. Wiiru qaatti yaa seeneeti kuno qarshii 500 takka dirr godhan sana kanne du'e gammachuu du'e. Saara ibsaa birraa da jinga da busun beeti. Dadda beeti dalaga irraa da. Bashane akkam tarjatu san Kettu jela. Kenana kasi irra jalqabe. Hagam madu. mee namni tokko keessaa mee qarshii 500 Tadir jettu sana kanne Ati
ديسا داسفوران بالله عليك انا مدي ان ديسا ان ديسا مش انا اخذنا مي متى درجه تصن يوم كتبيو إفسان هذا كابو قبل ما نسيت جيمو هاي نعمل الهن دراما إفسان هذا كابو ما ندري بس كتاني في نجرو بالله عليك والله لا جفاس لا تقدي سوق عبد النوى كان أنا أما دولار صديق ساقب دامتي شرفوا شرفهم بيق وجرا كتجرا أرسنو دولار صديق سوق كشمة تيك توك كتلجرام بقول شرفوا خان شرفوا كون شرفوا ما تيك توك التليجرام أكون أتخيل شرفني ما عرفت دوب أما مين سام جانا أنا شرفني مش برا لما شديت أنا شرفني أتجرا أكان سينجو guyyaa ibsaan geeme taphatu fa'a hunduu sharafeen kannaa dhufee ibsaa kana nin fedha. Aroo kiyyoo fakkaatu. Wayi maddisi. Anu waan fedha si fedha. Amma erga badon geeman taphadhu. Rabbi nan taphachiisini. Wanni siinjau. Ana sooyyee. Rabbi sodaadhaa hundumaa isaa. Chaarjara ni qabda. Yaa chaarjara ni qabdi rabbi sodaadhu. Gakkabee si garsiisini saawwan ni qabee. Wallahi. Nin qabala. Laa nin qaba. Anamba. Kamba anta silaa kana. Oya na sooyyee nyaata nyaadda. Astaghfirullah ibsaa hojii ta'e yaaddu wallahi laazim. Ibsaan Chaarjara ta'e. wallahi ibsaa fuudhii sirra qabate qajalaa baanan isaatiin jaabar. Eegaa ni beekaa chaarjara. Takkaa chaarjara suutee beektaa jemme. Ana soo. Ammoo. Liqiti boon dubrummaan qaba. Dubrummaan qaba boon. Wallahi jemee ana soo. Goosh kun oolaa dubrummaan qaba yaada faari. Durumaan dhiiraa. Liqitii moo? Unoo dhibbi shan dhuftee jettiidha. Gaggabi. Balaa maata gaggabi. Wayyoo karameellaa hojii keenyaatti. Jalqabuma maqaa baay'isa. Karameellaa hojii keenyaatti wallahi lazim. Dhibbi shan taatee bishaan nama gaggabsitee ibsaa. Miskiina ka'ee Bishaan nagaa bishaan irra balaa eegale. Maaltu maal sirraa ta'e? Maali dhibba shan naa kana? Eenyu jiraata? Eenyu? Ibsaa. Karameellaa. Eenyu naa kana dhiyeessu? Karameellaa. Galatoonfadhu. Bakka tanarraa baaste guddoo rabbi si haa kan. Yaaboo gaafa. Yaa nama sana haa tokko bira jiru kana. Nama salphaa ta'e beekutni. Eenyu jarsa kun? Eenyu naa kanne? Laale kaa. Karameelli gaa maqaa jibbisi. Ayiza jeen. Isaan jira san. Mana ibsaa keessatti gaggabdee wallaaltee. Karam kuttee boo? Doorri xiyya afur ta'uu hundaa'u. Doolaarri. Maali fuulee sii kaase moo? Isaan kute. Tulluqa. Amma duuba kufaa ibsaa qabi. Eessa irratti mucaan namaa? Yaa'oo jara kan hin ajjeesin adisa. Dhibba shan irratti siidaan jedha. Dhibba shan shulluqaa. Dhibba shan shulluqaa irratti siidee shulluqaa. Tabiraa moo ammas? Tabiraa moo? Shulluqaa sun boo. Hin gaggabdu yaa. Tabiraa na siidaa dhiibar. Why American? American. Shodeta
addaati wallahi laaziim. Wai shulluka ba. Shulluka. Ya shulluka. Wallahi. Ono gaggabe hono gaggabe. Rumaa qullaa taanaa jira maal akka na gootanii Wai naga ba. Yaa itti oowwana Umana fakkaata. ka daman. Eessa jirta? Anas eessa jirta Anas? Harargan jira bakkan jiruuf dhabe. Yaa jechuun bakka ati jirtu ni oowwan saasa maa jiren beektu. Bakka jirtu ni himtu na fakkaata himime. Wallahi billahi harargan jira. Okay ayye. Aadiin kakatin haadhatiyya. Okay. Shulluka amma. Akkanuma si gaafachuu irratti toleeti. Gaarjana shulluka amma. Wai. Shulluka galatoomi jeenyugas. Shulluka galatoomi. Hedduu takka galatoomiya. Edana gachiisarra fooran edana. Fee maal godhaa? Dooraan makiyyaan laalaa bulagaa edanan. Hai. Jawwaala kee garaa jala Jawwaala chaarjararra kaatee dooraalli si jalaan baradin antanin siimu. Chaarjararran kaayin akkanuma garaa jala kaadhuu buli. Baasii naan jette tokko. Haa eessa kutee? Way hadarii shulluka baasii naan jette tokko. Wallahi rimu goli naan jette. Sorry jara kai. Laa ibsaa nama akkanaa taphatu ijoollee kana baasuun qabdudha. Warningiin gartu. Wallahi Wallahi. akkas taanaan Narra dhiibbaa bitan booda.